Ashama harkafuun kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu waliin Ambaayiluu Naccooti. Harmeyaatti haati tokko daa'imman 5 nagaan dahuun ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa ta'e. Hospitaala Speeshaalaayizdii Hiwoot Faanaa Yuunivarsiitii Harmeyaatti argamutti haati tokko yeroo tokkotti daa'imman 5 nagaan dahuun isaanii gabaafameera. Naannoo Hararii aanaa Soofii ganda Qilee jedhamu keessaa kan jiraatan aadde Badriyaa Adam kaleessa halkan sa'a 3 walakkaa irratti ijoollee 5 nagaadhaan dahuu isaanii ogeessi fayyaa hospitaalichaa Dr. Obsaa Hasan ibsaniiru. Haati hordoffii yeroo ulfa isaanii hospitaaluma sanatti taasifataa turan kan jedhan doktarichi umuriin isaanii waggaa 35 yoo ta'u dhiira 4 fi dhalaa tokko nagaan dahaniiru jechuun himaniiru. Haalli fayyaa isaanii fi ijoollee isaanii sadarkaa gaarii irra jiraachuu Dr. Obsaan himaniiru. Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii naannoo Tigraay ta'uun filatamuu isaanii adda bilisummaa uummata Tigraay gabaase. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraayin durfamu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii naannoo Tigraay gochuun filatee jira. Manni maree naannoo Tigraay filannoo naannichatti waraana kaabaa dura taasifamee bu'uura godhachuun bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay diiguun Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elin pirezidaantii naannichaa taasisuun filateera. Murtoo gareen adda bilisummaa uummata Tigraay dabarse kana pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay akka hin fudhannee fi fudhatamummaa akka hin qabne himuu isaanii miidiyaaleen gabaasaa jiru. Gareen TPLF mootummaan federaalaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ka Jeneraal Taaddasaa Warradeen durfamu akka itti fufuun naannicha waggaa tokkoof bulchu muuduu isaa hordofuun walgahii ariifachiisaa mana maree naannichaa magaalaa Aksuumitti adeemsisee tureen bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mootummaan naannichaa kan waraanaa kaabaa dura filameen bakka buusuuf akka jiru beeksisee ture. Taatee naannoo Tigraay keessa deemaa jiru wal qabatee gamtaan Awurooppaa fi baasiin Ingiliz kan Finfinnee jiru balaaleffatanii muddamni naannicha keessa jiru hatattamaan akka tasgabbaa'uu fi wanti hundi waliigaltee Pretoria qofaan raawwatamuu qaba jechuun akeekkachiisuu isaanii kanaan duras ni gabaasnee turre. Gareen beekamtii paartii irraa haqame jedhamu kun seeraan alaa pirezidaantii naannoo filachuun sirrii akka hin taanee fi ammatti pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay kan mootummaa federaalaan muudaman Leetanaal Jeneraal Taaddasee Warradeen akka ta'an qondaalli duraanii TPLF Obbo Geetaachoo Raddaa ibsaniiru. Akkaataa waliigaltee Pretooriyaatti bulchiinsi yeroo Tigraay hundaa'ee fi TPLF gidduu torbanoota muraasa darban dhibdeen kan mudataa ture yoo ta'u pirezidaantiin Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa mana maree duraanii deebisuuf fedhuun rakkoo naannichaa walxaxaa godha jechuun irra deddeebiin mormaa turan. Kaleessa manni marichaa walga'uusaa guyyaa tokko dursee Leetanaal Jeneraal Taaddasaan erga dabarsaniin qondaalonni TPLF tarkaanfii fudhataa jiran carraan rakkoo dhalachuu danda'u akka jiru akeekkachiisanii turan. Haalli amma keessa jiru daandii baay'ee qallaa fi nagaa waraanaa gidduu jirudha ka jedhan pirezidaantichi duumessi waraanaa dorrobee irra deebiin roobuu waan danda'uuf haala hamaa mucucaannee waraanatti seenuu dandeenyurra jirra jechuun yaadachiisaniiru. Beekamtii isaa boordii filannoo biyyaalessaa keessaa kanaan dura kan haqame TPLF filannoo waggaa 6 dura godhee fi mootummaa federaalaa waliin waraanatti sanaqeen manni maree naannichaa hundaa'ee seera qabeessa jedheetu falmaa bahe. TPLF akkaataa waliigaltee Pretooriyaan filannichi kan hojiirra hin oolle akka hin taane inumaa dhorkamee turuusaa kana dura isiniif gabaasneerra. Dubbii himaan TPLF obbo Mikaa'el Asgidoom mootummaa naannichaan hundaa'ee hin diigamne bulchiinsi yeroo kan hundaa'e mariidhaanidha jedhanii turan. Manni marii Tigraay akka lakkoofsa Habashaatti eebila gaafa 27 bara 2018 walgahii dura gaggeesseen waggootan 6 darban hojiin mootummaa naannoo Tigraay adda citee ture hojii akka eegalu ajandaa dhiyaatee fi sagalee caalmaan raggaasisuu isaanii ibseera. Miidiyaaleen naannichaa akka gabaasanitti Dr. Dabratsiyoon kan filataman mormii tokkoof sagaleen 3 kennamuu dhabeenidha. Dr. Dabratsiyoon hagayaa itti aanutti qaama hojii raawwachiiftuu mana marichaa keessatti dhimmoota fooyya'uu qaban fooyyessaa hojiirra akka turan sagalee mormii tokkoo fi miseensa sagaleen kenniin tokkoon filatamuu isaanii immoo miidiyaalee irratti dhaga'ameera. Diigamee kan ture manni maree naannoo Tigraay adeemsitti filame TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti atakaroo uumuun warra suukanneessaa tureef sababa tokko akka ta'edha kan dubbatamu. Beekamtii boordii filannoo biyyaalessaatiin alaa naannichi komishinii filannoo mataa ofii hundeessuun filannoo gaggeesseera naa beekaa jechuun ibseera. Waraanni Sudaan gamtaa Emireetota Arabaa fi Itoophiyaan dirooniin buufata xiyyaaraa Kaartuum haleeluu erga himatee booda Itoophiyaan himata kana kufaa taasisteetti. Gamtaan Emireetota Arabaa immoo homaa'uu hin dubbanne. Himannaan Sudaan amma dhiyeessite kun biyyoonni alaa waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru keessa seenuu hammeessuu kan akeekudha. Dubbii himaan waraana Sudaan
Birgaadir Jeneraal Asim Awad Abdul Wahab Itoophiyaa fi gamtaan Imireetota Arabaa aleellaa sana keessaa kallattiin harka qabaachuun mootummaan Sudaan ragaa quubsaa akka qabu uummanni addunyaa nuuf beekaa jechuun ibsaniiru. Sababa aleellaa sanaan buufanni xiyyaaraa magaalaa Kaartum sa'aatii 72 tajaajila dhaabuun dhagaameera. Himannaa Sudaan kanarratti gama gamtaa Imireetota Arabaatiin haga ammaatti wanti jettee baramuu baatus Itoophiyaan guyyaa kaleessaa ibsa baasteen himannicha kufaa taasisteetti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsa baasee keessatti himannaan humni waraanaa ministeerri dhimma alaa fi dubbii himaan humna waraanaa Sudaan waliin ta'uun wayita ibsa kennan Itoophiyaa irratti dhiyeessan kun bu'uura kan hin qabnedha jechuun kufaa gooteetti. Uummanni Itoophiyaa fi Sudaan hariiroo seenaa qabeessaa fi michummaa qabudha malee warra wal qoccolus miti. Kanaaf nuti aleellaa sana keessaa harka hin qabnu nuuf beekaa jetteetti. Marii Iraan waliin taasifamu fooyya'insa agarsiisu hordofee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp duula hulaa Hormuuz irratti taasisan yeroof dhaabaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii Iraan waliin taasifamaa jiru irratti fooyya'insi mul'achuu hordofee sochii waraana galaana hulaa Hormuuz keessaa dooniiwwan qaxxaamursiisuuf deeggarsa jalqabame yeroof akka dhaabbatu beeksisaniiru. Sochii waraanaa birmadummaa yookaan Project Freedom jedhamuun moggaafame kun dooniiwwan daldalaa karaa bishaanii murteessaa ta'e kanaan qaxxaamursiisuuf kan jalqabame yoo ta'u waliigaltee xumuraarra ga'uuf carraa kennuudhaaf yeroo tokko akka addaan citu murtaa'eera jedha bulchiinsi Tiraamp. Tiraamp akka jedhanitti yoo ta'e murteen kun kan darbe gaaffii biyyoota akka Paakistaan dabalatee dhiyaate hordofee fi mariin Teheraan waliin taasifamaa jiru mallattoo milkaa'ina bu'uuraa agarsiisuu isaatiin wal qabateetudha jedhaniiru. Sochiin kun yeroo dhaabbatus uggurri bal'aan waraana kanaan wal qabatee jiru ammallee itti fufee ka jiru yoo ta'u kunis haalli naannichaa ammallee daran yaaddessee uummata addunyaas yaaddessaa jira. Hulaan Hormuuz kan boba'aan addunyaa harki guddaan keessa darbu iddoo walitti bu'iinsa hammaataa ture yoo ta'u gama lamaaniinuu dooniiwwan irratti aleellaa raawwachuu fi doorsisni kanaan dura mul'achaa tureera. Sochiin Ameerikaa kanaa waliigaltee guutuu fi xumuraa dippiloomaasiidhaan argamuu ni danda'ama moo hin danda'amu ka jedhu ammoo waan bullee waliin ilaallu ta'a. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arraagaachi Tiraamp dursuun aangawoota Chaayinaa waliin mari'atuun dhagaameera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arraagaachi gara Chaayinaa Beejingitti maluun gita isaanii ka Chaayinaa Waang Yi waliin mari'ataniiru. Miidiyaan Chaayinaa Xinhuaan akka gabaasetti yoo ta'e aangawoonni lameen wal arguun mari'achuu malee dhimma kamirratti akka mari'atan bal'inaan hin kaasne. Miidiyaan Iraan Faarsi jedhamu ammoo Abbaas Arraagaachi dhimmoota dantaa waloo ta'anii fi dhimmoota naannawaa akkasumas addunyaa irratti aangawa Chaayinaa waliin mari'achuu gabaaseera. Daawwannaan Arraagaachi karoora pirezidaantiin Doonaald Tiraamp fi pirezidaantiin Chaayinaa Shii Jinping wal arguuf qabatanii jiran dursuunidha kan dhaga'ame. Tiraamp torbee dhufu keessa gara Chaayinaa imaluun pirezidaantii Chaayinaa Shii Jinping waliin mari'achuuf akka jiran miidiyaaleen gabaasaa jiru. Daawwannaan Tiraamp gara Chaayinaatti taasisu kun sababa bulchiinsi isaa Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti waraana baneef barfate malee kanaan dura ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna nagaan nuuf tura.